barbaadadhu tana inni haadha manaa koo waan ta'eef naa dhiisii narraa hafin jedheen. Achi innis rakkoo hin qabu naan jedhe. Ani xiqqoo gaafa san baay'ee waan ana aariif haluman ture ergasii bilbilteef bilbila hiriyaa ishee saniin bilbilteef obboleessa kiyya baadiyyaadha dhufeeti waan ta'eef ati waan inni jedhisiin jedhu dhaga'ee jettee. Achi naa bilbile inni mucaan gosa naa bilbilee amma yookiin obboleessa kiyya baadiyyaadha dhufeeti naan jettee dhugumaa naan jedhe. Ani obboleessa ishii miti nama haadha manaa kiyya ani abbaa manaa ishiiti dheetti hime innis ani akka hin beeku warra akkasanaan jechaa arti jedhee lakki dhiisati kana booda jedhee aannan dhiisa naan jedhee garuu waliin isaa bilbila haasawama turan. Ani iddoo hojii waan turuuf naa hin argu. Sana booda anis amala tokko tokko waan irratti sababa sanii amala tokko tokko yeroo bakka kaayyoon waliin jiraachuu akka hin qabne bakka waan adda addaa irratti argaan dhufe garuu gorsaatuman ture maal jijjiiramte jechuudha. Sana booda gara biyyaa gallanaan jettee maatiidhaan bilbilteef maatii ishiitii bilbiltee fi ayyaana dhufnee sin bira ollattee maatiin ishees koottaadhanii achi maatii kiyyaaf sin bilbiltee ayyaana hin dhufnaa etteeni koottaadhan isaanis achi gara biyyaa gallee erga gallee booda ayyaana maatii biratti dabarsine bara haaraa maatii kiyya biratti dabarsine sana booda achi masqalas asuma oollaa ati immoo ammasitti iddoo hojiitti deebiitooni masqala gad deebitetti ayyaana soollee tooni wajjin ol deebinaan hin jette. Achiin anis intaa bakka adeeni maatuma kiyya biratti hiigatee tooni ol deebi'e. Ol deebi'e sana booda ergan as ga'ee guyyaa lama naannoo guyyaa lama sadii nan bilbilaa fi silkii ishee haasa'ama oolte jechuudha. Anis hin dabbaraa laata maala jedheen tasa jechuun ishee kaadis nan guutafe jechuudha. Waan ishee amanuuf nama biraatti ittiin haasofte yaadu garuu waanuma tokko tokko ittiin fayyadamtudha jechuudha. Sana booda achi shakkeenis gaafa isheen bilbila haasoftu mucaa saniif hin bilbilee naanaatti si bultii kanaan jedheen. Naa bilbiltee turte jedhe. Maal si jettee jennaan akkasitti galaanodhaan adda baanee jirra waan ta'eef si bira dhufeen finfinnee dhokadhee waliin jiraannaa naan jetteedha. Anis na rifadhee gaafa ishiin akkana jettuun rifadhee sana amanuu dadhabe lakkee ishiin akkana jettuun jedheen. Nan amantu jedhee si nama lakkee akkamitti akkana jettiree haadha manaatii waan ta'eef akkamitti sobdee toonii akkana isiin jettireen jedheen. Ishee ergana namanni sagalee ishii ta'uu waraabee si erganaan jedhu mucaa. Isheen jedheeni achi sana booda sagalee ishee waraabee na argee akkasuma jetteen jechuudha. Kana booda garuu guyyaa irraati kaastee akka isa isaaf hin bilbillee jedheen. Na dhowwarta naan jettee anis bira hin jiru waan ta'eef qaama wal bira hin jiru waan ta'eef waan barbaaddeetti sin dhoowwu garuu maal bilbiltaaf reen jedheeni ishii baqqaan bilbilu naan jettee sana booda ittuma dhiisneesa. Naannoo guyyaa lamaa turre ammas mucaadhaa bilbileeffan. Mucaa bilbileef ammas shakkeetuma gaafannaa mucaan nan dhufa naan jechaa jirti akkaman godha naan jedhe. Si mari'ata sanuu. Mari'ata. Dubartii keessa jalaa fudhachuuf deema. Sanuu immoo si mari'ata. Dubartii keessa bira deemuuf jettu kana dhattee sirreessuu maaltu si dhorkeeti galaana? Sirreessuudhaaf yaaliin ture. Akkasuma maatii isheedhaaf bilbilee fi maatii isheetiif bilbilee fi mucayyoon akkas gochaa jirti akkanatti kinoo mucaa akkanaati bilbiltee tooni nan dhufee dhokadhee waliin jiraannaa jechaa jirti waan ta'eef mucayyoo tana gorsaa waan hin taane gooti isinillee hin qaanessiti anillee hin qaanaa jedheen. Achi maatiin gaafatanii waan sana gaafannaan mucayyoo santu na gorsee sirrumaa isheetu akkas godhi naan jedhee na gorsee jaaladheeti miti jetteen maatii isheetti himte jechuudha. Bilbileef inni koottuun jedheen. Koottennaan hin dhufu naan jette. Maaliif hin dhufte? Sin barbaadu naan jette. Maaliif akkamitti nan barbaanne reen sin barbaadutti achi maaliif achi maatiidhaaf bilbileetan akkas naan jetteen jedheen. Ishii waan baay'ee nutti himtee akkasii waan taane nutti himte waan ta'eef dhuftee toonii mari'annaa naan jedhan maatiin. Bakka amanumaan dadhabee guyyaa sana baay'ee jeeqamaa oolee hiriyoonni koo na hordofaa oolan jechuudha guyyaa sana. Akka wallaaltee illee gama yaalaa ciisu. Sana booda guyyaa sana jechuun bakka sammuu kiyyaan hin jiru baay'ee karumarra deemaa oolee jechuudha waraqata baadheen karaarra deemaa illee hin beeku jechuudha.
Achi galgala guyyaa sana bilbileef ishiidha. Bilbileefin galgala baay'een natti dhaga'ame bu'aan oole jechuudha. Bilbileefennaan silkii narraa kaasuutti. Achi ammas kan obboleessiti irratti deebisee bilbileef. Achi obboleessi hodhu galaanodha itti kenne maal dhabdeettee narra cufte. Achi anis bakka gochuma ishii kana arguurra fachiisu nama jedheen. Gaafan jalqaba fuula miidiyaa irratti baasu ani kana nama waan jedhu tokko barreessan ture jechuudha feesbuuk irratti baasen of ajjeesuudhaafan ture akka tasaa hiriyoonni kun hordofaa oolanii guyyaa sana isaan manatti natti ol seenanii jechuudha. Manatti gaafa sana natti ol seenan anis nan dhisee achi rafe naan jedhanii tan rafe garuu wanta hin taane wanta hin yaadamnetu ta'e guyyaa sadi guyyaa akkas guyyaa afur booda waldaatti nu arge jechuudha. Charchiitti nageessanii harkii fi miilli kiyya hidhamee jiraayyuu innaa anis naafifadhe maal ta'e kana jechuudha. Erga ofitti deebi'ee booda. Anaanuu gaaffii natti uumaa jira. Galaanoon namiidha jetti moo maallatti narratti jaalate jetti moo sababa malee miti beektee ati tarii rukutaan ture jettee tase. Ani guyyaa sana bichaa jechuun ani gochaan isheen gootu jechuudha. Gochaan isheen ana biratti gootu ani nan dhiisee tan waan ishee jaaladhu fan dhiisee irra darbe malee gochaan isheen gootu osoo nama biraa ta'e osoo namni biraa bakka yabu'ee jiraate miidhuu iyyuu danda'a. Ani garuu bakka baay'ee waan ishee jaaladhuuf nan dhiisa. Guyyaa tokko akka tasaa Adaamatti waliin mana baankii deemne. Mana baankii erga deemne booda ishii dhaqee ani balbala irratti ishee egaa seeniin jedheeni. Isheenis seentee turraanan anis gaafa ol seenu hojjetaa mana baankii wajjin haasaartii bilbila walaatti shafeerte jechuudha. Anis itti siqeen laalee gaafa laalu bilbila irraa fudhachaa jira. Maali akkamitti bilbila keenya taasilaa waliin jirraadhee gaafannaan indee naa kenni naan jedheetti. Nama bilbila gaafatu hundumaaf kennetti ishee. Achi jennaan akkamitti silaa lamaniin jirta akkamitti isaa bilbila irraa ta'an jedheen. Haa ta'u akkamitti irraa fuutan jedheen qalaabatii godhatteerti yaa. Achi ani hin beekne kaanaan jedhee haa ta'u maamii ta'ee man hin baane guyyaa sana baay'ee wal lollee deemuudhaafiyyuu kaatee bakka ishiidha garuu kan balleesse miti anattu ishii dhiifama ishii gaafatee jechuudha. Hin haftee gochaa baay'ee goote jechuudha ishee. Gochaa baay'ee goote waan baay'ee sirratti argee garuu hin dhiisa gochaa ishee sana. Achii sana booda nama biraatti heerumee hin jira naan jettee hinde eewutti heerumteree naan isuma dura walii gallee rusattanii heerumu naan jette. Ibidda jaalala narraan dhabne narratti qabsiistee eenyu qabaa jettee. Dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin ishii malee jirti dheezii yaadu jechuudha. Baay'een jaalladha. Gizeena bira turtes immoo harka irratti ishii baadha. Akka haadhi daa'ima baattu ishii baadha jechuudha. Waan baay'ee soo ishiin gootu akka balleessaa koottan ishii dhiifama gaafadha waan ishiin balleessite jechuudha. Sana booda maatiidhaa bilbileen yoom deemte Finfinnee naanaatiin jedheeni torbee guutteerti maal naan jedhanii ufteeti araaramtu jettanii miti kana akkamitti yaada jijjiirtanii jedheen. Isa hin diddeeshii naan jedhan. Akkam maal diddiree hin araaramtee diddeeshii waan baay'ee nutti himte maali wanti ishiin nutti himte maatiin ergasii natti himanii jechuudhaan. Naan jaalatu si bakka waan adda addaa jira beektaa nuti ollaadha jechuudha dura wal beekna. Miti nuti waliif jechuudha maatiin ishiitis aniif ishiinis inni eessaa maal maal jiru tokko sin jira immoo naajjiisaa maal maal jiru tokko sin jira. Achi maatiin isaa sanatti himanii anis bakka gochaan kun maali jedhee baay'ee mangaddee. Sana gaafa ishiin nagattee deemte erga ishiin akkas goote gochaa ishee sana goote argeeti ani baay'ee sammuun kiyyaan hin jiru jechuudha. Sammuun kiyya nagaa hin qabu bakka gugubachaa waan jiraadha. Innaa sana booda maatiidhaa bilbilee lammas intala kana waamatiinoo yoo ta'u baate yoo araaramullee baanne dhugaan jiru bahee toonii ani ishii balleessuu fi ishiin na balleessuu dhugaan jiru bahee toonii akkasitti qooda anis qiimii walitti qabannee toonii adda hafnu araaramni nagaan adda hafu. Achi maatiinis akka
akkas gochuu hin dandeenye.